كستين مرة أكدت لما تدور الأوجاوك أكاسم اللي أكاسيتي أركيتاني أشوما هركفوني جالة موتا كباجامو ماتي channel أبيلوف نجان أرى الرجال اللي واقعيو سنيف أبايات أكم فيا كيسني جرح جرتو أنا جرح قالني واقعيو فاتو إجاه دبئة وفيتين جرح وردفتو تكيا بقى نجان أيده إسن اللي أقسمس warreen amantii biraataatan nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa abee maal qabattee dhufte jechuun ni dandeessu jechuudha. Abeen egaa guyyaa har'aa kireemii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Waaw hamma dibadhuttillee baay'ee na ariifachiisa jechuudha. Kireemiin kun jechuudha kireemii ajaa'ibaati. Kireemii marra rifeensa keenya jechuudha. Rifeensa keenya akka inni wazaamaa ta'u yookiin immoo bifa bareedaa akkasumas immoo akka inni lallaafaa ta'u nu jalaalle caccabee nu jalaa hin babbanne rifeensa keenya haala gaarii haala bareedaatiin mana keenya keessatti kunuunfachuu kan dandeenyu jechuudha. Rimideetii yookiin immoo furmaata isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa hordoftoota kiyyaa isin immoo like gochuudhaan share gochuun subscribe gochuun ana wajjiniin ta'a na hordofaa. Egaa hordoftoota kiyyaa amma maal akkana jedhe maalirraa akkana jedhe akkaataan itti ejjedhellee waliin ilaalachuudha. Kireemii kana akkamitti akka ani hojjedhee dhufe jechuudha. Waa dhugaa rabbiiti baay'ee namatti tola jechuudha. Walumaan deemnee hojjannaa hordoftoota koo na wajjiniin ta'a turtii gaarii. Kiyyaa wantoota anaan barbaachisan jedhanii isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kunoo ruuziidha. Ruuzii kana miiccadhee qopheeffadheetiin kaa'een jira. Maaliif wanti nyaatanii wanti dhugan waan tokkoyyuu wanta miicamee bareede ta'uu qaba jechuudha. Akkasumallee jechuudha. Ruuzii kiyya eega miiccadheetii asillee talbaa namni hin beekne tokkollee hin jirtan jechuudha. Talbaan egaa faayidaa inni qabu namoonni baay'een keessan waan irraa beektaniidha. Talbaadha. Talbaa qulqulluu ta'ee jechuudha. Warreen kana jechuudha waan akkaataa isaa itti ejjeta'u walumaanii ilaallu jechuudha. Talbaa kiyya asin naqadha jechuudha. Talbaa as itti naqadhee erga talbaa kiyya as naqadheetii ammallee ruuzii kiyyallee asuma naqadha jechuudha. Ruuzii kiyya miicca'ee kaawwa'eetiin jira. Maaliif awwaarayyoo qabaatee wanti tokko je'eetiin akka inni godhanneef akkasuma erga asin naqadheetii jechuudha. Kunoon argitu talbaa fi ruuziidha jechuudha. Itti aansee waan itti godhachuu bishaan ho'isa'ee kaawwa'eetiin jira jechuudha. Bishaan ho'aa itti naqorraa naquu dandeessu. Ani akka daddafee naa bilchaatuuf je'een malee jechuudha. Kunoo egaa erga akkas gootanii jechuudha qabbanarra keessanii walumaan ilaallaa qabbanarra keenya amma jechuudha. Qabbanarra keenya walumaan ilaallaa riizaaltii isaa yookiin immoo bu'aan isaa jechuudha. Walumaan ilaallaa akkasittiin waliin maktanii jechuudha. Haga rifeensa keessanii waliin ilaallaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibaatiin dhugaa dubbachuuf kireemii ajaa'ibaa naaf ta'uuf deema jechuudha. Kunoo jeelii isaa sirriitti ba'aa jira. Sirriitti jeelii baafachaa jira jechuudha. Jeelii ta'aa jira. Haala kanaan toshitanii hanga bilchaatutti tolchitanii bilcheessitanii affeeluu qabdu jechuudha. Amma jeelii ba'aa jira. Jeelii ajaa'ibaa kana naa ba'a. Waaw maashaallah. Ajaa'iban siniin jedha. Haala kanaan bilcheessine bakka amma nan cufaa jechuudha. Hanga naa qabbanaa'utti turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u. Akkas fakkaata. Hordoftoota kiyyaa deebi'ee dhufeetiin jira. Egaa ammoo akkaataa ani itti fayyadamu na wajjiniin ta'a. Waliin itti fayyadamna. Egaa hordoftoota kiyyaa rifeensa keenya yeroo hundumaa isin duratti filaa, isin duratti dhahaa, isin duratti diba'a jechuudha. Maaliif jennaani shakkii keessa akka isin hin galle barbaada. Akka namni tokkollee hin shakkine barbaada jechuudha. Maaliif
qoricha ofii nyaanneen nama illi qimsiisan jedhani. Kanaaf jennaan waan ofii kiyya immoo itti fayyadame isin immoo shakkii hin gu'atiin itti fayyadamtu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa rifeensa koo yeroo hundumaa jechuudha bakka akka lama akkasitti fi gochuu jaaladha. Yeroo hin farraasne haala kanaatiin akkasitti natti tola jechuudha. Akkasi walumaan filanna filee walumaan jechuudha. Jeeliin kun jechuudha dhugaa rabbii baay'ee rifeensa namaa akka inni lallaafuun taasisa jechuudha. Ani amma erguma fayyadamuu jalqabee malee rifeensa kiyya meedoon ittiin galu. Dhugaa waaqaati kun ittiin galu ture. Baay'ee jabaata akka ittiin na jibbisiisu ture dhugaa waaqaa. Sinin jedha amma garuu kun akka dhaheetti amma hiike ofuma isaa luuccaa jechuudha. Ofuma isaa luuccaa malee wanta tokkoon godhu jechuudha. Amma egaa dibadhe nin dibadha. Yoo wala akkam namatti qabbanaa dhugaa. Ajaa'ibaa kanatti namatti tola jechuudha. Mashallah ana hedduu natti tola. Harka lamaaniin amma saajjii keessa godha jechuudha. Akkas godhi wayyaa. Qarqara isaallee jechuudha. Keessa isaa argitanii. Akkasitti yeroo hundumaa jechuudha. Amma qarqara isaatti masaajjii godha. Masaajjiidha barbaachisaa. Akkasiin asirraan jechuudha. Asirraanis immoo haaluma kanaatiin itti dibanna jechuudha. Kanaan itti dibanna. Lafa yoo kaa'e natti tola. Lafa kaa'e yoo itti diba'e. Masaajjii godha.
inni guddaan jechuudha keessa mataa keessanii. Erga akkas gootanii ammallee itti dabaltu baay'ee raafa jechuudha. Baay'ee raafa. Hiika kana dhugaan qabdu banaa miti. Dirra nama jalaa mucucaata. Gaara beekee dirra nama jalaa mucucaatu. Baay'ee natti tola jechuudha. Haala kanaan jechuudha hundumti keessa jechuudha. Haala kanaan walitti fidee jechuudha. Maal godha akkasitti shafanachuu harka koo hiqeeni haala kanaatiin gootanii jechuudha. Sa'aatii tokko ofirra tursitanii sa'aatii tokko booda saabuna isinitti tamacha'u isinii ta'u isaatiin miiccattu shaambootiin jechuudha. Sa'aatii tokko qofa ofirra tursitu hanga sa'aatii tokko akkasiin ofirra tursitu jechuudha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa, na hordofaa. Gara fuulduraattis waan ani jedhu hundaa isiniif nan sheer isiniif godha jechuudha. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin kabaja, baay'ee illee isin jaaladha jechuudha. Gara fuulduraatti waan adda addaa waan ani jedhu isin biraan gahuudhaa fi abdii yookiin immoo hawwiin qaba jajjabina keessan irraa kan ka'e jechuudha. Isin immoo baasii tokko malee laayik gochuu hin dagatinaa. Ciao.